Akkam jirtu nagaa keessanii maatiin damee entertainmentii kutaa 10ffaa keessatti yeroo darbee walii wajjiniin waa'ee elements of culture waan jedhu yookiin aspects of culture waan jedhu waliin ilaallee turre. Har'a immoo kutaa haaraa yookiin immoo kutaa 11ffaa isaa isiniin qabadheen dhufe. Innis kan inni irratti xiyyeeffatu cultural unity and variations, achi jalatti immoo universality, generality and particularity of the culture kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Maatiin har'a gara kana dhuftan baga nagaan dhuftanii subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Mee kallattiinumaan gara barumsa keenya har'aatti dabarra. Okay, asitti wanti guddaan jiru maa'inni cultural unity and variation kan jedhu mata duree guddaadha. Kuni wal fakkeenya aadaatii fi garaagarummaa aadaa gidduu jiru. Akkas jechuun hawaasni kamiyyuu aadaa mataasaa qabaa, afaan mataasaa qabaa, eenyummaa ofii isaa kan ittiin ibsatu, achas dhufaatii kansaa kan ta'e ofii isaatii of danda'e qabaa jechuudha. Kun immoo maa'inni yeroo darbe hin yaadattu yoo ta'e waa'ee ethnographiidhaa fi ethnologistii isin barsiiseen ture. Ethnographii jechuun hawaasa tokko keessa teenye waa'ee hawaasa sanaa barreessuudha, waa'ee hawaasa sanaa seenaa isaa, aadaa isaa ifa baasuudha. Yookiin immoo namatti agarsiisuudha jedheen ture. Akkuma kana immoo ethnologistoonni immoo maal godhu? Isa ethnographeroonni kun barreessan kana fuudhanii wal fakkeenya isaaniif garaagarummaa isaanii kaa'u isiniin jedheen ture. Kanaafuu asitti gaafa waa'ee cultural universality, cultural generality, particularity gaafa haasofnu waa'ee bu'aa ethnologistootaa ilaaluu keenya jechuudha. Ethnologistootatu bu'aa godhee kana fide. Garaagarummaan akkamii akka jiru, wal fakkeenya akkamii akka jiru isaantu fide jechuudha kana. Kanaafuu asitti biologically haa ta'u, psychologically haa ta'u, socially haa ta'u, culturally haa ta'u, gama kamiin haa ta'u iddoo hundumaatti wantoonni nuyi argachuu dandeenyu jira. Iddoo baay'eetti arganne immoo iddoo hundumaatti argachuu kan nuyi hin dandeenye jira. Iddoo tokko tokkotti immoo iddooma particular yookiin iddooma muraasa ta'etti kan nuyi naannoo tokko duwwaatti hawaasa tokko keessatti duwwaa kan nuyi argachuu dandeenyus jira jechuudha. Kanaafuu addanatti garaagarummaa kana kan kaa'ee waa'ee aadaa kana tokkummaan jira moo hin jiru, garaagarummaan jira moo hin jiru kan jedhu kana kan kaa'ee ethnologistoota jechuudha. Bu'aa isaaniitiin kun. Kanaaf mee kallattiidhaan amma cultural universality inni jennu kun maa inni? Universality gaafa jennu akka waliigalaatti biyya kam naqaa iddoo barbaaddan hawaasa barbaaddan keessa wanta nuyi yookiin aadaa nuyi iddoo hundumaatti argachuu dandeenyu cultural universality jedhama. Akka waliigala universality jechuun akka waliigalaa akka addunyaatti lafa kamittiyyuu argachuu kan nuyi dandeenyu aadaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf long period of infant dependency kan jedhu amma mucaan tokko dhalatee dirqama dhiirri tokko fi durbi tokko wal bira ga'aniinaan mucaan uumamuun dirqama hin ulfoofti. Mucaan kun garaa keessa tura. Turtii garaa keessa turuu qabu sana inuma tura. Iddoo kamittiyyuu. Erga turtii sana fixee booddeetu dhalatee ammas piroosesii keessa darbee guddatee nama guddaa ta'uu qaba. Kun iddoo kamittiyyuu wal fakkaataadha. Year round sexuality'n kun tarii maybe iddoo tokko tokkotti amma amantaan ortodoksii yerootti tsooman jira. Tsoomii kanaaf jecha immoo yerootti seksii hin goone jira. Seksiin hin godhamu yeroo tsoomii jechuudha. Kanaafuu asitti kun tarii maybe callisee manisinii kaa'ee. Kanaaf iddoo kamittiyyuu namni year round sexualiin kun jira jechuudha hawaasa kamii keessayyuu. Inni biraanii namni meeshaa adda addaa fayyadama, afaan fayyadama, simboolii fayyadama, tuulsii adda addaa kana hin fayyadama iddoo kamittiyyuu jechuudha. Inni biraa namni maatii hundeeffata, maatii keessa jiraata, namni maatii wajjin jiraata, namni maatiin alaa hin jiru jechuun Ameerikaa dhaqaa maatii keessa jira yookiin maatii irraa dhufe tarii sababa adda addaan maatiin irraa du'uu danda'u, garuu immoo maatii hin qabu jedhamu, maatii qaba, maatii irraa dhufe waan ta'eef. Kanaafuu maatii faamilii hundeessuun, faamilii wajjin jiraachuun, faamilii keessa jiraachuun kun hundumti isaa jechuudha.
Keessumaa amma fakkeenyaaf warreen kun amma namaa fi bineensonni biraallee akka adda ba'an. Fakkeenyaaf amma bineensonni afaan hin fayyadaman, aadaan fayyadaman. Dhalli namaa garuu afaan hin fayyadama. Kuni bineensarraa dhalli namaa maaliin adda ba'a isa jedhuu fi deebii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf yuunivarsaalitii inni jennu kun iddoo hundumaatti waan nuyi argachuu dandeenyu, aadaa nuyi iddoo hundumaatti argachuu dandeenyudha. Gaafa gara insent taabuu kanaa fi egzoogaamiitti dhufnu, insent jechuun cubbuudha. Taabuun immoo safuu waan nuyi gochuu hin dandeenye jechuudha. Amma insent taabuu yeroo darbee isiniin intinii jedheen ture tokko abbaan mucaa isaa ishee durbaa wajjin ciisuu hin danda'u. Obboleettii isaa wajjin seksii gochuu wajjin haasa'umtiyyuu badaa namni badaa hin godhu waan akkasii. Maaliif fudhatama hin qabu hawaasa keessatti safuudha waan ta'eef. Egzoogaamiin inni immoo tokko hawaasa ofiitii ala ba'anii fuudhuudha. Gara fuulduraatti ni ilaalla waan ta'eef badaa keessa hin galu. Kuni akka yuunivarsaaliitiitti fudhatama. Kaalcharii aadaa iddoo hundumaa jira jedhamee yaadamuudha kun. Obboleettii wajjin ciisuu dhiisuun, abbaan intala isaa wajjin, haati mucaa isaa dhiiraa wajjin ciisuu dhiisuun, akkuma kanallee fira fuudhuu dhiisuun illee. Fira taate fakkeenyaaf obboleettii kee hin fuutu, obboleessa keetti hin heerumtu. Kuni akka iddoo hundumaa jiruttidha kan inni itti hilmaamamu. Maaliif yuunivarsaaliitii jechuudha. Aadaa iddoo hundumaa jira jedhamee yaadamu. Iddoo hundumaatti fudhatama qaba wanti kun jedhamee waan yaadamudha jechuudha. Yuunivarsaaliitii inni jennu iddoo hundumaatti aadaa nuyi argachuu dandeenyu. Bakka hundumaatti hawaasa kam keessatti iyyuu magaalaa ta'uu danda'a, baadiyyaa ta'uu danda'a, warra guddatan biyyoota gurguddatan ta'uu danda'a, biyyoota gurguddanne Afrikaa keessa ta'uu danda'a, Eeshiyaa ta'uu danda'a, Yuuroop ta'uu danda'a. Bakka kamiin dhaxxanii aadaa isin argachuu dandeessan jechuudha. Yuunivarsaaliitii inni jennu. Inni biraan kaalcharaal jeneraaliitiidha yookiin immoo jeneraaliitii isa jennu. Kuni aadaa akka baay'eesaa iddoo baay'eetti argamuu danda'a. Garuu immoo iddoo hundumaatti argamuu hin danda'u. Yuunivarsaaliin inni isiniin jedhee iddoo hundumaatti 100% iddoo hundumaatti argachuu dandeenya aadaa kana. Isa lammaffaa jeneraaliitii garuu iddoo hundumaatti argachuu dandeenya utuu hin taane 75% ta'uu danda'a. Harka caalaa isaa argachuu dandeenya iddoo baay'eetti. Garuu immoo iddoo hundumaatti argachuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf faarmingii yoo fudhanne, qonnaa yoo fudhanne akkaataatti qonnutu jijjiirama yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kana makaanaayizd wanta jira, jijjiiramee moodernaayizd ta'e dhufee akkaataan qonnaa tiraakteraan qotuu danda'a, intinoota adda addaatiin advaansed wanta ta'an adda biraatiin qotuu hin danda'ama. Dhufeeras garuu immoo irra caalaa isaa faarmingiin iddoo baay'ee jira. Iddoo baay'ee jira jechuun iddoo hundumaa jira jechuu miti. Kanaafuu faarmingiin jeneraalitii koomaniidha. Iddoo baay'eetti koomaniidha. Garuu immoo iddoo hundumaatti miti. Hawaasa hundumaa keessa hin jiru. Inni biraan niwukilar faamilii. Niwukilar faamilii jechuun abbaa, haadhaa fi ijoollee jechuudha. Maatii xiqqaadha. Nama sadii kan qabu jechuun abbaa, haadhaa fi ijoollee isaanii kan qabatudha. Akkas jechuun iddoo baay'ee jira. Garuu iddoo hundumaa jira miti. Maaliif extended family immoo jira. Fakkeenyaaf iddootti maatiin baay'een jiraatan jiraachuu danda'a. Kanaafuu nuclear family isheen jettu kuni generalityidha. Inni biraan monogamii. Monogamii jechuun dhiirri tokko durba tokko fuudhu. Mono jechuun single jechuun tokko jechuudha miti. Akkas jechuun dhiirri tokko durbuma tokko fuudha. Durbi tokkos immoo dhiira tokkotti heerumti. Malee kuni monogamiin kun egaa generality iddoo baay'eetti argama. Garuu iddoo hundumaatti jiru. Maaliif akka amma biyya Arabaa yoo fudhattan akka amantaa musliimaatti yeroo baay'ee dhiirri tokko durba lamaaf sanaa ol fuudhuun hin eeyyamamaaf. Kanaafuu monogamiin dhiirri tokkoof durbi tokko ol fuudhuun iddoo baay'eetti commonidha. Waan beekamaadha jechuudha. Garuu iddoo hundumaatti akkas jechuu keenya miti jechuudha. Inni biraan strict control over women's virginity jedha. Amma hawaasa tokko keessa maaltu jira? Durbummaan ijoollee shamarranii hin eegama. Hin eegama jechuun gubbaadha. Qaamni olaanaan dhufee
nama durbummaa qabdu dur amma jijjiirameera garuu akka walii galanitti wal fuudhuu danda'u. Na iddoo baay'eetti sermoniin yookiin immoo haalli ittiin hawaasi durbummaa mucaa durbaa tokko eegu hawaasa keessatti baay'inaan iddoon itti fudhatamu jira. Kun jeneraalitii iddoo baay'ee jira garuu immoo iddoo hundumaa jira jechuu miti. Iddoon durbummaa ijoollee durbaatti iddoo kennanii baay'ee bakka baduun qabu jedhanii itti dhimmanii hojii koo jedhanii eegan jiraachuu danda'u. Iddoon kaan immoo kan dhimma itti hin qabne jiraachuu danda'a. Kanaaf akkaataa itti hawaasi durbummaa ijoollee durbaa itti kabaju eegu kun commonidha jechuudha iddoo baay'ee isaatti. That means it's common to several but not all human groups. Iddoo baay'ee iddoo hundumaa immoo jiru. Akkas jechuun universalitiin bal'aadha miti ree hawaasa bal'aa keessa jira. Iddoo kamiin dhaqaa namoota kamiin bira dhaqaa nama barate bira dhaqaa nama hin baranne bira dhaqaa jira. Generalitiin garuu irra caalaa isaa jira malee guutummaa guutuutti akka universaliitiitti iddoo hundumaa jira jechuu keenya miti. Kanaaf garaagarummaan universaliitii fi generaliitii intini isaaniiti bal'inuma isaan qabantu garaagara godha. Inni suni akka waliigalaatti iddoo hundumaa jira. Generaliitiin garuu iddoo hundumaa jiratu hin taane irra caalaa isaa iddoo baay'ee jira garuu immoo akka waliigalaatti iddoo hundumaa jiru jechuudha garaagarummaan isaanii. Kanaafuu cultural generaliitiin jennu aadaa nuyi iddoo baay'eetti argachuu dandeenyu garuu immoo iddoo hundumaatti argachuu hin dandeenyu isa jedhudha jechuudha gabaabamatti. Okay, inni sadaffaani particularityidha. Kuni specific ta'ee hawaasa tokko qofaa keessatti kan beekamu aadaadhaan kan daanga'u garuu immoo hawaasa sana kan ibsu. Inni universalitiin iddoo hundumaatti isiniin jedheera. Particularitiin immoo iddoo baay'eetti argama garuu iddoo hundumaatti miti jedheera. Inni sadaffaan kun immoo particularitii isheen jettu kun immoo hawaasa xiqqoo keessatti baay'inaan kan beekamu. Hawaasi sun xiqqoodha. Isaan keessa jira wantichi. Isaaniin beeksisa hawaasa sana beeksisa hawaasa xiqqoo sana. Kanaafuu iddoo hundumaatti miti. Fakkeenyaaf yoo fudhattanii foon dheedhii nyaachuu. Foon dheedhii nyaachuun amma Itoophiyaa keessatti beekamaadha. Garuu iddoo biraan jiru. Even Itoophiyaa keessa ta'e immoo hawaasi kana nyaatu jira. Hawaasi immoo foon dheedhii nyaanne jira. Kun maanni specifically yookiin immoo hawaasa xiqqoo keessatti kan beekamu. Polyandrous marriage amma kuni durbi tokko dhiira baay'ee 2 fi 3 olitti heerumu jechuudha. Ni namoota fakkeenyaaf amma barammaa kanallee afeera already dhiirri tokkos durba 2 fuudhuu hin danda'u. Durbi tokkos immoo dhiira 2tti heerumuu hin dandeessu seeraan I think seeraan dhoowwameera natti fakkaata. Na kun amma hawaasa tokko keessatti beekama. Iddoo hundumaa immoo hin jiru iddoo kaan immoo hin jiru. Homosexualism kunis jechuun dhiirri wal fuudhuu durbi wal fuudhuu waan akkasii kun iddoo xiqqootti beekama iddoo baay'ee hin jiru garuu. Na yoo fudhattanii ilaaltan amma akkaataan itti wal fuunu seerri fuudhaaf heerumaa iddoo hundumaa jiraachuu danda'a garuu iddoo hundumaa roorsiin jedhu baay'inaan jiraachuu danda'a garuu immoo akkaataan itti sermonii sana ittiin kabajnu yookiin dhiirri tokkoof durbi tokko akkamiin akka wal fuudhan seerri isaa sun adda addadha. Hawaasi tokko akkaataa barbaadetti akkaataa kan mataa isaatii qaba. Akkuma kanallee fakkeenyaaf yoo namni du'e akkaataa nuyi itti awwaallu iddoo tokko tokkotti boo'uu ta'uu danda'a iddoo tokko tokkotti immoo caffaraa sirba ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa yoo fudhattanii dorzee hawaasa dorzee jedhaman yoo fudhattanii isaan yeroo namni du'u hin caffaru. Kuni mallattoo isaaniittiin nama du'e sanatti hin awwaalan. Kun egaa amma achi keessatti duwwaa beekama malee iddoo biraan jiru. Iddoo kaanitti immoo maal ta'a boo'icha hin boo'u. Akkuma kanallee ayyaanota waggaa dhufan illee gaafa kabajnu akkaataan nuyi itti kabajnu garaagara. Fakkeenyaaf uffata aadaa isinii fudha fakkeenya bareeda. Amma Oromoon uffata aadaa qaba. Wallagga qaba. Shawaa jira. Booranni qaba.
Arsiin qaba. Hundumtuu kan ittiin beekamu qaba specifically jechuudha. Ilaala. Akkuma kana immoo yoo namni uffata aadaa tokko uffatee dhufe akkatti ilaalle kun uffata aadaa Oromootinna kun kan Affaar kun kan Somaalee jenneetu ilaallee adda baasuu dandeenya jechuudha. Na mee nyaatas fudhadhaa. Nyaata yoo fudhattan amma hancooteen nyaata beekamaa nyaata aadaa kan Wallaggaati. Kun amma Wallaggaatti beekama baay'inaan. Kanaaf wantoota akkasii specifically hawaasa sana kan beesan culturally bounded dhanni kun iddoo specific iddoo xiqqoo duwwaa keessatti beekama jechuudha. Barumsi keenya irraa kana fakkaata yeroo taanutti kan walii wajjin ilaallu waa'ee evaluating cultural differences kan jedhu jira. Achi jalatti immoo ethnocentrism, cultural relativism fi human rights wanta jedhu ilaalla. Yaada gaaffii koomentii waan barbaadan share gochuudhaan na bira dhaabadhaa. Galatoomaa. Thank you.